ashama akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota keenya martu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa waamichi isiniif godhu waamicha kara dinagdee sarara baafannee jiru irratti kunis ayyaana gurguddaa fuulduraa as dhufaa jiraniinis wal qabannee itti fufsiisan hojii addaan hin cinnetti galuun dirqamaaf murteessaa waan ta'eef kunis baraaraadhaaf masqalaaf irreechaaf akkasumas ittuma fufaa barri 2014 bara injifannoo keenya gurguddaa itti galmeessisan cimina keenya itti agarsiisnu eenyummaa keenya ittiin dagaagsinu aadaa keenya ittiin babal'isnu kan karoora keenyaaf kaayyoo keenya martu bakkaan ga'an martu isaati irratti iyyuu hojii mana jireenyaatis ijaarsa mana jireenyaa irrattis sochii ciminaan socho'uu kan dandeenyuu fi waan hunda irratti socho'uudhaaf tattaaffii guddaatti galuun dirqama waan ta'eef waamicha isinii gochuu dandeenyee jiru. Egaa amma wanti isin waaman tokkoffaa oomisha yookaan qonna kuduraaf muduraati irratti warreen bobbaatanii jirtan bakka oomishtan hundasaa iddoo keessan aanaa keessan ammam akka qabdan konkolaataa meeqa bahuu akka danda'u qarshii meeqa akka ta'e soora kara keessatiin kominikeeshiniin keenya sirriitti isin eeggata isinirraa raagaa fi odeeffannoo isaa hin guurrata nuuf dhiyeessa. Kanaaf oomishoota kuduraa muduraa keessaa hangaftummaan kan barbaadamu shunkurtaa, timaatimii, goomman waan adda addaa waan qabna jettan bakka jirtanitti dhiyeessuu hin dandeessu. Nuuf dhiyeessuu akka dandeessanidha. Kara biraatiin kara beelladaatiin wal qabatee re'ee, hoolaa, lukkuu, hanqaaquu nuuf dhiyeessuu hin dandeessu. Kanas warri irratti bobbaatanii jirtan yoo jiraattan sirriitti irratti ni hojjanna. Ammaaf karrayyuu mataa haaraa keessatti iddoo mooraa qopheeffannee jirra amma reedii taanee jira. Isarrattis bittaan kara sanitti raawwatamu re'eef hoolaa irratti bal'inaan ni hojjetama. Kuduraafi muduraanis itti deemama. Jabaannee ni hojjanna. Daangaa haga daangaatitti Booranaa haga Wallaggaa, Wallaggaa irraa haga Salaalee, Salaalee irraa haga Sooddoo, Sooddoo irraa haga Baalee, Walisoo irraa haga Finfinnee, Finfinnee irraa immoo haga Zuqaalaa. Martu isaati irratti iyyuu bakka Oromoon jiruuf Oromiyaan jirtu hunda irratti hanga dhaqee kamisee ga'utti walitti dhufnee ni hojjanna. Injifannoon kan waloo keenyaan ta'a. Jabaattanii injifannoo keenya qabachuu qabna. Akka injifannuuf immoo humna nuu ta'uu qabdu. Nus amanamuu qabna. Jabaadhaa. Injifannoon kan waloo keenyatti isin jaalanna. Galatooma.